namni kamitti ijjitii fi namaa intalaa himii bakka jirtu intala himaadhaan nama taate kana jechuu jirtan nam tokko namni intala isinii hin jiru namni maalaan taate kamitti mee intala isinii hima ijjitii fi namni jalaa ni baasa akkamitti namni ijjitii fi ijaasaa jalaa baasa. Irri maarree dhamaaf naa mintaaroo nda haasoo inni haasoo akkasiiti. Isaanii akkasii jechuun utaaluu jira. Ati akkasii jirta. Naafatii waan ajaa'ibaa dalee waan kadiir asitti doggoo ette. Dina naafi kadiir qofa illee ettanii amtu jira naafi kadiir qofa miti namni hedduu jira duuba. Tamam salmaafuu gisee isin baatan gisee isin deebitan gahee yeroo hundanii gaara. Sanifaan guyyaa sanuu nuti jechuun batii akka manaa baate agarreeti gisee sanuu kadiir manaa baafne. Haasidaa fi gufuu rabbi seera haa dhabamsiisu. Adawwiite inshallah bubbee daaraa bubbeen fuutar bisaan haa godhu. Koo biraa keessa si galchuun. Ati mana garraa naasii ma barmee rakko. Ati rakkattee ani rakkachuu dhabuun hin ta'u. Ati rakkannaan soojii rakkachuu. Ati dhiphannaan soojii dhiphamuun. Kanaa jettee hin yaadin. Siifi baarkee rabbii waliin isin haa dhiisu. Akka shittootti walitti isin haa urgeessu. Waan neettanii olitti inshallah nyaata isin rabbiin dachaan isin haa godhu. Ammoon waan sirraan eegin. Saa dhaabbatu bal'oo nameenya kan akkana wajjin seenne ati naa yaaddeeti. Ammallee numa dhaabbata. Ati bar naa yaaddeeti bar. Ani ammoo bakka kanatti jechuun bakka namtuu sirra dhiisee waan kana keessaa dhaabbadhurra walumaa namtuun san yoo dhuftu malee. Naa jecha akka rakkoo seenan barbaadu jee balloollee rakkoo kana keessaa niin dhaaba jee seelee itti cilaaweetiin ammaa itti maqaa kiyya itti falmadhee ammaa aakhira galuus ilmaan kiyya ni hafanii guddatan jee seelee ilaa hanga nama hanga kana nama hadheessu jechuun ilma. Maal baardamaa miti fati amma taraan sii damaatu ta'e inshallah sii taraanii tanisaniifuu atilleen inshallah akka baartee san daran ta'u ta'isa saniif. Ni hin soobamne waan takka illee waan jaallatu. Namtittiin tun mujiriima guddoo namnummaa waan kana dalagu jiru guddoon isiidha beektaa. Akka irratti hin beekamne jaarsa ergu jirti malee. Namnummaa waan kana bu'urri waan kanaatu waan kana oofu jiru taa'ee jaartiin ajjaashi. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu daawwattoota hordoftoota kan qaalii gaarii kan biyya keessaa kan biyya alaa kan fagoo kan dhiyoo. Kan islaamaa kan kiristaanaa kan waaqeffataa salaamni kan jikoonni irraa burqee bakka jirtin ballee simirra haa ga'u jecha arraat gaadiibinee jirra maaliin diidan jechuun kan oolmu gujumarraa waan haaree dhagayaa jirra wanni haareen isin qabatanii dhuftan maal jechuun kan oolmu jaartiin najjaash akkuma laalteen agartanitti dhaadannoo addaa keetirti kanaafu mee haati bira deennaan karaa dhufa jirti yaani jaartiin najjaash ammaa muluuqa mucaan kee fuudhame gabaabumatti. Mucaan kee fuudhameeti mana baar jira. Mana teesseen dhaazitiniiti. Seeree mana teesseen dhaazitiniiti. Seeree atuu gana fuudhamu teessa. Fatiyaa wanta godhuu hin dandeessan. Fatiyaa wanta godhuus hin dandeessanii hin dandeessus. Kan waan ta'eef namni seeree sirra deemeeti sirra achi deemee sirra deemeeti firras dhorka. Rakkattu maaliif namni hangisaa beeku. Ala olleen labu jettee Oromoon. Ati immoo waan keessa jirtu jaarsa keessa osuma akkasii wayi waatuuti seelee fuudhanii akka malaa godhan. Atis ol baate wayi waachisatti hayi deemteeti inumaatu wanni irra haasoitu waan bireeda haasawaa jirtaa. Lukkuun osuma haatuuti seelee waan ifiin qabtu ablee ifiin qabtu godaa baastee yaandecha keessa. Kanaafu hayi illaa duraanuu isin walumaa gala keessanittuu seelee baarii fi fatiyaa seelee jiruu isaanii dammarra jettaniiti seelee wal mari'attanii murtee teessan xumurattanii seelee rabbii marii teessan fixattanii ta'anii teessanii eeguu jirtan rabbiitu haqa ol baase malee yaa obboleeyyan. Mee akka Oromoo akka ilma Oromoo tokkotti ammaa akka nama tokkotti isin gaafadha. Rakkoon isin baarraa qabdan ammaa hoo liqii isin irraa qabdan ammaa hoo seelee waan inni isin godhe hijaa irraa qabdan seelee mee Oromoo bal'oo addunyaa tamarra jirtu irratti seelee miidiyaarra ol baati waan akkanaa nu godhani seelee kanaafi jireenya isaanii faffacaasuu feenaa jaati seelee as bahamee ol bahaa dubbadha yookiin immoo seelee
Fatiyaatu sele baarii hojii akka hin jiraanne sele isii tana adda baasne jiruu isaanii bittinneessuu feenaa ja'ati murtii takka irra gahaa gowwoota ummata horii ummata haywaan dhagaa baar akka nama tokkotti nama dalagatee bobbihee galu nama namaa hojii walii galu nama rabbiin jaalanamaa hanneef Fatiyaan baar yoo caalte malee jaalanamaatiin sele baarii gadii miti yoon kijibee daawwattoonni haa murteessu baarii jechuun jee baar sele jaalala namaa akka ajaa'ibaa qaba Fatiyaalleen jaalala namaa sele yoo baarii oli qabaatte malee baarii gadi ittiin qabdu jechuu kiyya kanaaf sele akka amma qayfaan akka awwalfaan sele isaa wajji nyaatanii wajjin dhuganii sele wajjin nyaatanii wajjin dhuganii as deebi'anii sele dooraa lokuma sadii ammaa kuma lama sele lubbuu obboleessaanii agaagul ammaa hoo akka inni if wallaalee sele hojii ala ta'u godhuu barbaadan Najjaash ati yaa obboleessi jaartii teetii fi atiinu sele ummata sihirii yaa'u dalagadhaati sele nama ta'a akka nama ta'uu yaalii godha ummata isin yoo rabbii keenya biraan taate sele akka ajaa'ibatti wanni jiru kanaafu mee amma Fatiyaa irratti bilbilee sele Fatiyaa waan isin ka jaartiin Najjaash irra dhaadattu sele walumaanuu laalla waan isin jettuun na hordofame way yaa ilma namaa Fatiyaa ciisa dabaniif Fatiyaa namoo shanyii gootaati shanyii gootaa Fatiyaa rabbiin jaalanamaa kanneefi Assalamu alaikum Assalamu alaikum Akkam Fatiyaa haadhamsa Nagiyaame akkam jirtu nagaa qabdaa fayyaadha Nagiyaadhine odeesi maali jirta Wala alhamdulillah nagiyaa fayyaa malee aboo wallaahi du'aayi akka ajaa'ibattiin sii godhee bargaa Amiin jechuun jiraara wallaahi du'aayi akka ajaa'ibattiin sii godhee gaaboo atiin tun bar shanyii mootiiti duraanuu habarati miskiinaa naman xuwixu beeyta Ganna ta'ee obboleessa kee du'aayi keessatti arkutti jira amiin jechuun jira wallaahi rabbiin amiin siin haajoo takka illee taati inshallah taatini ettee oli rabbi si haa ta'u Amiin dar du'aayi waa jaalala haasidaa fi gufuu rabbi seela haa dhabamsiisu amiin kanuma adawwiite inshallah bubbee daaraa bubbeen futa rabbi isaan haa godhu amiin sii fi baar kee rabbii waliin isin haa dhiisu amiin allahumma akka shittootti walitti isin haa urgeessu amiin waan neettanii olitti inshallah nyaate isin rabbiin dachaan isin haa godhu amiin allahumma amiin ammoon waan sirraan eegin waan ajaa'ibaa daleede Anis ber diinee keenya libee ka duraan saniif illee deemnee akkamitti deemee akka biraati. Silaanii muluu kuma san barbaadan mana si dhaqee yeroo mana dhaqee isinis mana hin jirtu. Yeroo mucaa gaafadhu baabaa kiyya baasoo kutanii fi kadir jennaan uumota akka na aarsee duguma sanaan na aarse. Kadir sanis maan narraa baafachisee quba qabda. Isii baafachisee? Isii baafachisee arraan tana walumaanuu kunoo shira isaanitti deebi'anii waan jettuu na dhaggeeffameen niin aare. Beekama. Kanuma yaadaan arge mucuma kanas mucaan duraan na beeka mana keenyas illee ijoollee kiyyas ni beeka. Mucuma fuudhee mana fide waan biraaf illee hin goone. Sila akka isaanitti hammeenya qabaadde waamee kan balleessa mana sii seenetti bahee. Ani hammeenya sanis hin barbaadne ani waan mucaa fuudheetis akka isin na addaattuuf isirraa haa dhimma qabaa kadirraa hin dhimma qabaa malee ilmoo maqdoota waan hin godhis hin qabu. Sahadhugaa. Sanis isummaan gayyoo ilmoo sana faajaa qabatte gurbaa fiddeeti ilmoo sini fudhatee waan jiru yaadaan qabaane akka. Fatiyaa waan ajaa'ibtu muluu kaan ammaa jaartiin Najjaash. Waan mucaarra haajaa qabdu takka illee natti fakkaatu. Indageenye bardeebiin ammas deebilee mucaan kana bira jira yaadiin kootu gurbaa baafachisee fidiin kootu ilmoo fudhadhe jennaani. Ati sor ilmaa afur qabdanaan jettu. Sahadhugaa rabbii sii kannee. Manuma taa'aatiin ilmaa keessumatti fichisaa bitaa kanama qilleensarra ilmoo fuudhu dandii abartee waan isaan dalaga wallee. Mee wal maal lallaqa? Sanii naddaadette. Bar isiin tun waan ajaa'ibinitti waan duraanii sunumaan jee beektaa? Na isin gowwoomsan diina hin dhalaami ni gowwoomsani waa hunda
dandeettii qabanis ta'etti garuu dandeettii isaan qabanis atilaan anis murteetiyya filattu kan ifitti malee ilmoo kennuufi. Fatiyaa waan ajaa'ibtu isiin ni hin sobamne waan takka illee waan ajaa'ibtu. Namtittiin tun mujiriima guddoo namnummaan waan kana dalagu jiru guddoon isiidha beektaa. Akka irratti hin beekamne jaarsa ergu jirti malee. Namnummaan waan kana bu'urri waan kanaatu waan kana oofu jiru taa'ee jaartiin ajjaashi. Ani gaabbalessa kiyya namni ilmooti jagabee kootu waan kana fiddi ilmooti filadhu naan jee ifti waan deebi'u. Lubbuu ta'e baasiiti ilmoo ta'e baafadhe osin jaan lubbuu ta'e baaftee ilmoo ta'e ni baafattaa bara. Akkasittiin beekaa isin immoo sabira adda addaa deemsa. Isin bara wanni jechaa jirti amma viidiyoo ajaa'ibaa gadhiistee jirti wanni jechaa jirti isin ni beektaa? Baraan keedhaaletti dirtiisi ana qofaa miti namaan na duuba jira namni duuba jiru sonis akka ajaa'ibaa jira ilmaan baar an duraan baar qofaa amma immoo Fatihaadhaa'u akka baar dara sangoonaa jaanii jettee barbaadha ajaa'ibaa jirti. Ani ilmi nama waan godhaa jetti yaadu rabbi malee. Waan ajaa'ibtu wanni goonu. Isin tun beektaa amma osoo battalan qabatanii killee dhahaan loltu taate beektaa. Namni tokko silaa karaa irraa meeqeellee haa ganda ollaa dhokotee haa silaa viidiyoo maree waan akkanaa ni haasawaa. Ammoon isin tun khasaaraa addaa waan isinirra geessuu deemtuuf. Isi akka goonu. Ilmoo isin kan nuuf takki jee. Talammadaati. Isuma tanaa'u sigalee nama isii booda jiru sigalee. Qabnee berbere ullee bishaan berbere bishaan baaldii neenee hoomachitti neenee berberetti neenee osoo mootummaan geessine irraa dalaguu qabna Fatihaa waan ajaa'ibtu. Ani wanni kana malee wanni aarni baasaa takka illee jiru Fatihaa. Kanaafuu wallaahi Fatihaa teenya galatoomii horii bulii baar keenyaanis ifee eegjeeni inshaallah wal bira jirra. Arragaa guyyaanis haa guyyaadha namni haa sosoo waan dandeenyeef. Nama mashquula inshaallah tis ilmaan kee eegi akka hulaarraan banne inshaallah. Akkasitti jaartii baar inshaallah waan isin jettu daawwattoonni keenyaas ni dhagayaa jiranii. Akkasitti Fatihaa teenya hedduu takka telefoona kana jalaa kaasuuf gatiif hedduu takka galatoomii inshaallah du'aa isiifiin godhaa aamiin jee. Du'aa isiniifin godha aamiin jaa inshaallah waliif jirra wal bira jirra inshaallah. Galatoomii horii naa bulii umrii naa turii naa jiraadhu nagayaan. Yallaa nagayaan naa bulaa. Egaa daawwattoota keenya kun Fatihaan ilmoo namaa wanni isin jechaa jirtus kana seeree isin mucaa ani wanni ni fuudheef akka isin seeree shira kana cufanarra yaaddeen aaree osoo hin taane seeree. Egaa dubbii isin godhu jirtu kana wanni ammaas deemtee naan dhaadachuu jirtu kanaatu onnee na butee mee akkuma ilmoo sii kanarraahu seelee dhiigaa cumaa qabdu ammoo akka ilmoon kunuu itti dhagahamuun laali jeetiin fuudhee jettee ilmoo kana bira fidde. Dhugaadhaa mucaan duraanuu mana baarni dhufa ijoollee baarii wajjin taphata seelee rakkoon qabu. Ammaas deebi Fatiyaan silaa hammeenya feete bilbiltee seelee mucaan keenya bira hin yaadin hin jettuun laalaame ilmoon naamusaan guddatte seelee ilmoon rabbi beektu seelee ilmoo haadhaaf abbaan tarbiyaa guddisanii seelee ilmoon magantaa jechuudhaan seelee akka silaa nama garii taate seelee ilmoo kanaa fuudhanii sila dhabamsiisan muush manuma bakka mana baar beekamuttu mana baar hin geessan beekta silaa bakkuma biraa dhabamsiisan ilmoo kana hanga isaa waan kana cufa fidanuu ammoo Fatihaa fi baaruu haa galatoomanii seelee mucaa kana fuuteeti if bira fiddee seelee as deebitee mucaan keenya bira jira hin yaadin jetteen as deebiteeti wanni isin haasawtu meen malaalaa daawwattoota keenya. Intalti tun khasaaraa hin taane gurbaa kanaafi seelee haadha Hamzaatiif baarra fiduu deemti. Kanaaf rabbiin isaan kanaas haa gargaaru rabbi isaan kanaas haa dhaqqabu seelee Fatihaaf baar rabbi hojjaa dhaabbatu haqa isaanii rabbiin gubbaarraa aansu baara kuma dhaammatetti seelee ani akka nama tokkoon laafaadha jee seelee ammoon seelee nama firraa dhoorkuudhaaf seelee dandeettii gahaan qaba jee nam tokkolleen akka shu'una kiyya keessa seenu hin barbaadu jee seelee naa jecha akka rakkoo seenu hin barbaadu jee balloollee rakkoo kana keessa hin dhaaba jee seelee itti cilaaweetiin ammaa itti maqaa kiyya itti falmadhee ammaa aakhira galuus ilmaan kiyya ni hafanii guddatan jee seelee
إلى هنجا نما حتى يسوون المنما أرمو تاني هو جنياتني وجلوني سيله داوتوتا فردوتوتا خنيا أمني هو يو خدمة الجن تاته ميديا رول باني هاسوا جراني كومن تيران ربي يسنو مسودات داتي سيله نمنهن أمنهن باري في فتيان سر هاجراتنيتي أمانة فر خناف جانيتي مير راخردا أما هو بيموت ما بلشة سيله أما هو سيله المنا ما هون أكل والكليسة سيله دارا والجرو المنا ما هون دير كيران حق بلاغا سخي سباس خنوانتف إنسان خلاص ربي هاجر جارو ربي ها سر يسوع أمون جارتي نجاش يصير دالماتور هذا لك أكل يرتر كرتفونه دلات دلجا سنرد يرتي دلينا خدير أمم مقالنا رئيس والمانجر إن شاء الله هنجا فيديو براتي ولد تشالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو وردوتو أكالي جار إسين جالنا إسين قبنيا كومنتير نبريسا يودون غرس نورفدا يو سري رانس إتفانونجا جرتو ما هو رابل